شيخ الرومانو خوانا مقرصان إيلين بكتا ليتي دي شيخ غرتي تكاو جارتي يو غرتي ستوغاي جارتي ستوغيسو جرا شيخ مو يو جارتي جيبه جارتي ستوغيسو جرا شيخ مو يجون يو غرتي جارله تك جارة چوبت سجارة چيسو جرا akkasitti immoo illiin dheeyitee waan kana itti goote baaris achi booda yaabaniiti baaraguu dhagee aboo micoon akkas sijecha darramtee sijecha akkana taatee sijecha akkachuun namni itti hobbee akkana akka katti niin du'etti siin dhabuu jechuun niin gaggabeetti aboo ishee tana fuudhii soaba jeeni mee akkasitti hayyanii fuudhaanuma jee jechuudha waa takka dhabutti waatu godhamee jira waatu godhamee jira garuu bakka kanaan fatee waan kana beekte mana sii deebuu qabdi mana sii rabbuu qabdu ijoollee sii ati jeesuu qabdu ijoollee sii mana dhiiftee mana qullaarratti baara dhiiftee deemuu qabdu. Ammaa nama jaa yeroo isin gartee dubbattee isin lolte isin ni haatee loltee isin tola fuudhee ati eenyu obsu qabaa buukan anaa obsu qaba si obsu qabaa bire dura yaamee gaafatan wanni jiraaruu jirte jechuudha. Maati jira ati jaalaan hin fuudhe maati jira gaafa isin kophaa deemsisan gaafa wanni dalagamtee jirti yoo sirraa laalle malee dubbii biraati. Jaalallee hedduu qabaatee jirti garuu ammoo jaalala ammoo sheekaa xiqqisho takka qeensi kanaatti wal jaalachise waan kanaatillee beekuu qabda. Garuu ammoo tan amma jalaa ariina tana hin shakkin tuni isin dhaaltu takka hoo sochiin jaartii baariin taatu isin dhukkee irraa hafnee isin qochifna ati ammoo mana kee keessa deebitee ilmaan kee keessa taachuu qabda. Ilmaan kee keessa alaboon rakkoodha. Atis jechuun mirga kee kana namaa gadi lakkisin takka hoo ililliidhaa gadi lakkisin maaliif nu qaaneessi ta'uuti manatti ol deebi'i. Fatii warra lamaatee qonkoo nyaachuu fuuldee soorati. Hanga fatii amarratti deebi'utti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh daawwattoota hordoftoota keenya dhufnee jirra. Salaamni keenya gaa kan qilleensa irraan gartee biyya hundatti balali'ee isin haara qaboochaa har'a kun birraa Oromoo waan ajaa'ibaa ta'anii gartee baara gartee halee irratti dalagisan san arkee kun nabira dhufee akkumatti atillee arkattee baara kana akkasitti dhugaa gartee sirriitti hin ta'inaan jee saniif jecha dhufee gaa mee asumaanuu gaaboo salaamota gabaadhuma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh hordoftoota fi deeggartoota chaayinaala bal'oo show. Akkam jirtanii fayyaadha duraan dursee nagayni xiyya ka onne irraa burqa'u hordoftoota keenya bakka jirtutti isin haguun isiniin jaa arraan tana waan dhugaa waan ajaa'ibsiisaa bal'oo show halee mana isaatti rabbi qunnamsiisee irra dawwalee yaammatee miidhiyoo yaamtee jechuudhaan miidiyaa irratti ilaale waan san hunda hojiin arkeetiin bal'oo bira dhufe maaliif hootan taate itti dawwaleetiin arkachuu dadhabe bahar yoo dhugaa arra sila harkaa waan dhiibnoon itti dawwaleetiin arkachuu dadhabe hatta mana isaa dhaqeetiin hinjiru telefoona dawwalee na jala haasuyite balloon garuu maashaallah nasiiba qaba ammaas jecha dhugaatti hime bahar jecha dhugaa arraan tana bahar yoo ilillii tana oofu baate an akka yaada kiyyaatti ililliin mana isaa keessatti abadan mana fatiyaatti kan galle tana jala mureetiin jira maaliif namaatu itti olfatu taa dubbii baar tana namaa itti ol galaafachuu taa fatiyaan namarra roobsanii miti. Akkasii milaan akkam goone beekta nama gartee lolo beeku lolo hojjeteman nama gartee sosoba beeku sosoba hojjeteman sosoba nama guddaadha sosoba hojjeteman nama guddaa amma bara harkaa baasan jaabara fatiyaan amma isaa laa jechuun asumaanuu daawwattoota keenya gartee daawwattoota hordoftoota keenya gartee ni gartanii koomentii irratti fatiyaadhaan mana kee gadi lakkisanii mana keetitti akka deebitu mana kee ifumaan maandiisanii ifi keessaa baate akka inni itti galtu godhini mana kee keessaa gadi hin bayini mana kee keessatti deebii dafii saffisaa mana kee keessatti deebii jaan namni gartee fiitootaan daawwattoonni keenya. Tanaan itti himaa fatiyaa anis asumaanuun wanni si dhaamu dafii mana kee keessatti deebii mana kee keessaa bahuu hin tolchine dafii mana kee keessatti ilmaan kee keessatti deebii akka ilmaan kee yoon ilmi itti dhuftee waa gootu barbaada takka waa gootu barbaada takka akka mana kee jechuun isin dhaaltu barbaada nama if hin dhaalchisin nama mana keessatti hin galchin ati daftee mana keessatti deebuu qabda hayi wanni ala baatuun maaltu ala si baasee mana keessatti nutu si cina dhaabbachuu jirra dhufee kunoo halee lakkisitti dhugaa itti hime maaliif telefoonii ni jalaa kaasuu jettee jechuun telefoonii ni jalaa kaasuu jechuun maal sii dhaabbachuu jirraatii tuni telefoonii ni jalaa kaasuu jettini ni jalaa kaasi mana keessatti akka deebitu sibira irraa namni hundinuu sibira dhaabbachuu jira birraa Oromoon kun amma waan kana viidiyoo dhiisan kalee arkeeti namni dhufee dhugaadha jechuun dhugaan fatiyaa dhaabbachuu jirta fatiyaa tana ammallee dhaabbannaa fi hanga gartee isii mana deebitu hanga gartee ililleelleen ililli tana gartee hanga baafnutti gartee hangasitti gartee sibira dhaabbannaa rakkoon qabu jaartiin baarsumaa haati gartee ilmaan baarsumaa illi ammoo tasiboodaan dheettana waan gartee sheeka mootakaa qeensiin gartee waliif fattaalee jechuun kana godheef suni malee jaalallee hedduu qabaateetti garuu ammoo jaalala ammoo sheekaa xiqqisho takka qeensi kanaatti wal jaalachise waan kanaatillee beekuu qabda garuu ammoo taan amma jalaa ariina tana hin shakkin tuni isin dhaaltu takka sochiin jaartii baariin taatu isin
dhukkee irraa hafnee isiin qochifna ati ammoo mana kee keessatti deebitee ilmaan kee keessa taachuu qabda ilmaan kee keessa alaboon rakkoodha atis jechuun mirga kee kana namaa gadi lakkisin takkaawoo ililliidhaa gadi lakkisin maaliif nu qaaneessi ta'ati manatti ol deebii egaa manni dhugaa qullaa taa'u ijaartee yoo tanatti fidee inni wanni gabbaasu abbumaatu mirga fi firaadhiiba fatiyaan isa viidiyoo mira keessatti fatiyaa manarraan beeniin jee mirga falmacha qaba abbaan fatiyaa mirga si falmacha qabdi dhibba rabate arroo dhugaa arra mana duwwaa guudhee oromoo guututti fatiyaa hojii maaliif miskiinummaa si waan arginu jecha namuu amma kaniin gaafii godhu kaniin deemee aboo dubbii sana kam gootan kanaa joo miidiyaa irratti argee kan hundinuu namuu fatiyaaf dhaabaa jiru as keessatti kanaafuu fatiyaan waan ni mana isii deebitee mana isii ta'e asinaasoo qabdi mush yaani sodaa isaatiif gabboo bahaar ilma namaati kan jedhate fatiyaa dhageeffadhu bahaar ilma namaati baati sagalee dhalate isii tana sarratti ol hin galchu tamam mana keetii gadi hin beebi mana kee keessa taa'iti funyaan qabiyoo inni fidee gabbaas si cina jirra nuti arra fuudhee nuti jaartii kami fuuteennee waa godhuu hin dandeenyu maaliif garuu akka inni micciyoo tana fidee sirratti roolchine mana keetiin galchine tana dhibbarraa cina dhaabbanna fatiyaa ta'e kanaafuu ifin shakkin ifin dhaamotiin oromoon dhibbarraa dhibbatti namaa naasosee fi karaa deemu na qabeetuma miccoo dubbii sana kam gootan naan jiru hundinuu namni si hojjira fatiyaa ta'e bahar tar meeqa dawleetiin tilifoona laan qabu wagguun dawale viizii narra godhammaa narra cufaa'u niin dhabe walillee qunnamoo dhabne inshaallah wal rabbiin qunnamsiisu ta'a hunoo arra balloon dubbii inni kalee manatti rabbiin itti fidee haasoyisee laayitiin balloo bira dhufe irraan tana balloo waan bira baramaani ana moduraa bara jittuu dhaqeetiin fateettee saasee fatee ati mana keetti rambayin osoon viidiyoo marin kaalee tana makka jechuutiin viidiyoo ramane baye osoon viidiyoo mariniin fatee mana keetti rambayin jee fatee gorsee baaratis fatee tana dubbatiin illi talee mana fatee hanfitiin jeetiin duraan keessan gorsee daawwattoonni keenya waan hin arginiif amma kana daawwattoonni saar kujeetiin taalee tana waraabee beekadhu akkuma isin garta kanatti daawwattoonni hundi argee maashaallah jechuun bira dhaabuu jirtanii jabaadhaa bira dhaabadhaa nu jiranii ammallee bira dhaabbanna garuu fatiyaan qaawwa nutti hin barin asiin mana gabbaatee mana baatee deemuu si kuni qaawwa fi banu nuttis banuudha maaliif mana duwwaa ta'u mana gartee ijoolleen qoftiin keessattu innis boodetti fiduun mala mana kanatti fiduun mala osoo mana gartee ililii ittiin finne isiin mana sitti deebuu qabdi. Waa qarbaadhaan baarii gammachuu isiin deemuun aan baarii gammachuu ililli laal oromoo waan jettee haa turtooti ililliin haanni haariyaa waayidha bahar akka ilillii mana galchuudhaaf fatiyaa ariyuu fadhu duraanuu dhibbarraa dhibba garuu wala garuu dhabne bahar woomata akka addanu baasa micoota miskiin rorrusu biyyatan innis hin binne innis nu finne akkuma ifii dhufne akkuma ifirraa hafalee dhufne nutiis namuu fool qixa biitii bahar nurra waan ni ta'eetii miti kan micoota rorrusu ilillii inni yoomna kana fide nutii beeka wallaallaas tamam yoga irraa gabbuufatee jaartii isaa araarfatee miilarra kufee waltahan dhugaasaniin isaa wajjiwaan ni jaan nasiiba saatisan akkatti waa laaqatti isaan diris abbaa waan laaqe diriirfata. Lalammaa asitti maal godhe beektaa aboo wayisi kudhan malee bilaashii miti adda addaan gartee uummata gartee takkaa'u qeensa takkaa'u sheekaa bira dhaquun san haa sheekaa waan nama godhu jaan akkaan nagatti saniif bira dheettee amma akka suuruun san rakkoodha maal jaan daawwattoonni keenya asirratti ballo sheeka san dhugumaan jala qoradhu akka gartee waa nama godhu sadi yaa hodhu jala sheekni dhugumaanuu kan waa nama godhu sadi illiin bakka tana dheeteeti sheeka gartee takkaa'u jaartii yoo gartee sitti dhugaa'in jaartii sitti urgeessu jira sheeka immoo yoo jaarsichi jibbee jaarsi sitti urgeessu jira sheeka immoo jechuun yoo gartee jaalallee takka jaalachuu feete si jaalachiisu jira. Akkasitti immoo illiin dheetee waan kana itti goote baaris achi booda yaabaniiti baaraguu dhagee aboo micoon akka sijecha darramtee sijecha akkana taatee sijecha akkachuun namni itti hobbee akkana akka katti niin du'eetti siin dhabuu jechuun niin gaggabeetti aboo ishee tana fuudhii soaba jeeni mee akkasitti hayyanii fuudhaanuma jeen jechuudha waa takka dhabatti waatti godhamee jira garuu bakka kanaan fatiyaan waan kana beekte mana sii deebuu qabdi mana sii raabuu qabdu ijoollee sii adiyyeessuu qabdu. Ijoollee isii mana dhiiftee mana qullaa irratti baarii dhiiftee deemuu qabdu. Baaris booda ilmaan kan akka godhu qabu ililli itti fideetuma maal jee ililli itti yoo kaa isiin achi nafte ililli itti fideetuma akka gartee waa gootuuf kaa eenyu waa godhaaf yoo bakka kanaaf fatiyaan bakka jirtu san irraa kaatee telefoonillee eegamu jalaa kaasuu jirte bakka jirtu san irraa kaatee daftee mana siit deebuu qabdi. Kuni waan gartee manguddoo kana barbaachisu qabu. Mana siit deebuu qabdi. Mana siit deebinaan nuti bira jirra ammallee bira irra. Barammoo mana sitti adeemtu jemmasis mana sitti adeemtu rakkoon qabu ilmaan si keessaa jiraattu je inni ammoo bakka biraan mana keefatee fedhuullee argatu akka fedhe haa godhu wanti jaarsaati akka fedhe suniin ammoo mana keessaa bahu kana amma fatiyaan
بكتنا بدي كبتي وقوم ما يستي بدي نرجع بدي كبتي ما نسيت فتي سيبو كبتي سان برا بدي نوتي خنان نباس أسمانو داوتو عليكم فتي أما وان يسي دبتش جرتنا بر لفن رانك جرتي فتي أيو ربي ربي تاتي وان يسي إني ما ميديا تلب جرتنا نور كتوان نوري رد ولي بي منتي أول دي بي يوخين بكتير تتلين هذه بكتير تبتشان وايمتو التلين تمنا داوتو تغيرتون التين روا ودبي برد بي قرار من يطور بوش إيسا دبي أجائباتي دبي أجائباتي يا أخي قرار نياتي تتوكا تتوكا مسكينة تتوكا كتة قرار نياتي يابو ربي مناسب تادي وزو المانسي خيزتي أما فديتين دوجرا إن شاء الله داوتو تخيني دواي قدا أكل بيلا غافتو قونا يا ربي خاصي جيسي مسكينة يا ربي منات ديبسي يا ربي المانسي خيز ديبسي يا ربي أديس إن شاء الله hedduu takka daawwatoo taaf namni hundi si dhaabbachuu jira nutullee si dhaabbachuu jira yaa rabbi nuun qaana isini mana deebisi fatee hatan tan mata kadhanna yaa rabbi galtee baariif karaa manni baltee hiilli mana si kanatti hin galchin infutu ganta arabaa jettee yoo feete ganta arabaa hojjaatte yoo feete faa telefoona faa kaasuutti yoo feete telefoona faa kaasuutti hiraariitti telefoona kan daawwattoota jechuun ni gala kaasuu hin dandeenye garuu gaafatee bakka jirtu adda nuun baane waa mana arabaa jiraattu waa bakka jiraattu hin beekne garuu immoo namaatu isii itti dha'ee manarraa bahi baar ilmaansaa torbaan takka baha keessa taa'ee ilaalu ja'aniiti manarraa baasan naan jee baala akka gartee kalee gaafateetti dibbeettu manii waan kana godhanii garuu immoo namni fatee manarraa yaame namni fatee manarraa bahi ilmaan kee keessaa bahi juun kun garuu bakka takkatti isaan kunuunsa rakkoo qabanii waan kana daawwattoota keenya komantii irratti hima garuu fatee ammoo waan kana nama dhageessee manarraa bahuu hin qabdu ilmaansi hamsaa waan xiqqishaadha wabiinis xiqqishoodha garuu mucaan jechuun hedduu haadhallee jaalata ijoolleen taa'ee teessu hin jirtu garuu daftee bakka jirturraa yoo gartee fiidiyoolee karaa turaatti bakka jirtu irraa beekalu fiidiyoolee gala akkasuma jetti beekalu daftee jechuun mana siitti immoo deebuuf mirga qabdi jedhii jaatu telefoona immoo hoggaa ammatti dhooyine telefoona nu galaan fuune waa ganda arabaa jiraattus gaa nu galaan fuune isini asumaanuu telefoona keenyaas maa jedhaa miti seecha dhaabbachuu jirra seecha halkanii guyyaa dubbachuu jirra seecha jechuun gaa namoota dubbachuu jirra seecha baariis wal dhabuu jirra mana keessatti akka deebitu sinjaa bal'ootis itti hime. Fatiyaa teenya laal obboleessi tokko wanni namaa dhaabbatuuf har'a waan nuti si dhaabbannuuf waan si beeynu waan si harka keenyaan waan si wajji turre ni beeyna miskiinummaa ati qabdus ni beeyna tanaaf si hojii dhaabbanna maaliif ati dhalaa dhugumatti dhalaa irra fuudhanii miti fatiyaa teenya takka sasiidhaan dubbii dhugaa dubbii laal atillee firraa laaluu qabdu mana kee hadaraa viidiyoon deengada birattee ilaaltullee beeku hadaraa fatiyaati manarraan beeknee siin jee fatiyaa ammallee manatti ol deebii lallabinsa keenya kana bilaash hin godhin maaliif baarwanni barbaadu hangana yoo dhugaa rabbii taate bahar si gabbaasu barbaada bahar waatti godhamee jira malee ilmi namaa ka duraan akkasii si jaalatu jaalatee san namni beeku irraa gadi hin fuutu beekadhu bahar woomaatti godhe miciyyoon falatee deemu falatti gootee jirti kun beekama sheeticha sanuu jala qoranneetiti jala buunee mootummaan qabsiifna boo mootummaan qabsiifna fatiyaa dhageeffadhu dubbii dhugaa dubbii obboleeyummaa tanii seemuun mana keetirraa gabbaatee ilmaan kee yatimee isin arra ilmaan kee kana keessaa baana micoon tun summiin gatti saniin na duraa mul'ata yaa fatiya taa'e miciyyoon sitti hin deebitu miciyyoon nuti sirraa qabu bahar akkuma fuudhetti dandeetee manatti reebe namni dandeenyaa nu fuudhaa bara mana kophaatti godhatee kun keeti manni ati haadha ilmaaniiti kana bahar waan takka hulaa tana keessaa waan takka sirraan qabu gabbehee miciyyoodhaa kophaa haa kireessu yaa fatiyaa ta'e mana keetitti ol deebi yoo rabbi so'aatti. Ana mau taruh di mana jangan beta. Ana emas mana jangan beta. Ili. Ili tu mana gerte kafatiat kengalle. Ili tu bahari ojille. Akka gerte bulti jahatan jane. Itu jirra. Jarak dalagu jirra. Isi tanavi bahar adaris ni bavna. Jadi yadu jiran. Insyaallah adda bavna. Fatiatnya nyamuat. Mana dia bi. Isin tu mana araba jirti. Mana araba rabatnya. Bebel luas. Bahar ini walaupun nanti itu kan. Wala gerte wala gani walaupun namanya jadi. Ini aku dewi jarti saat mana isi mana araba jirti. Mana araba thai jadi. Kamu mana kate mana kreisef mana saat tegak tu. Yogal fatale akka gerte hoji jira tu hindan denye. Insyaallah nuti rat lene nigona rakon kamu atau mana nuti bin jadi. Andam sekali jangan. Hordoftoota keenya waan adda addaa irratti uumnee jira dhalaa rajaarree jira micoolti dhalaa beenu hunda micoo rajaarree jira dhalaanu ka bineensaa eega jirtu ka isii arku nyaachuu fedha dhalaanu dhugaa isinii nuti nama adda addaa rajaarree jira haa dalagaa raaga buutuu san eegu jirti dhalaan micoo miskiitan irratti bahar waan akkana dhalaan keessaafuu gaa kan irra furtuun haa jabtu ta'inumaa
tajaajila ruphaisii as qabu barbaadu jira as qabu barbaadu mana na dhuftee bikkuma isiin jirtu na keessa isiin na hojiitu bisan asiin qabanaan jedhu dhugaadha. Arra ililliin waan hin jirre baasa addaatti waan rabbaafte sheeka bira dhuquun sanuu waan biraa keessa jira tanaas hordoftoota hin. Tanaas adda barra miciyyoon faladee deemu dhageessanii. Arraan tana isii hojjiraachuu hin jirtu mana feetiyaatti abadan numan galchine alatti kareeffate hin dandee fuudhe abbaan tokko dandee fuudha. Eega dandee fuudhe mana feetiyaatti miti bikka biraa kareessee fi haa jiraachifatu yaadisaa. Akkasuma ta'e ahla salaa wal baafna yoo mana feetiyaatiin fide jee garuu bahar harkaaf deeman nama waliin bobbaasu deema waliin bobbaan akka mana haara. Aboo antana aartitee si masakko mucaa Ibrahim. Mucaa Ibrahim janiin. Mucaa Ibrahim. Ibrahim leera dhaabbachuu qaba. Sanis fattaala mucaan. Ibrahim leera dhaabbachuu qaba. San dhaabbatu bika kana isa dhaabbata. Garuu rabboon nu agarsiisu Ibrahim sanii dura wal dura nu hafidu. Dhageessanii haasoo isaanii keessaa ba'u qaba. Bahar dura deemee akka waan kan hojii jiru hojiidhaan irra dhaqamne. Baramoota nama waan godhe bara illee godhe jechuun illee fuudhamee godhamteemi ulli wanni godhata kan jettu bara. Illee jechuun eega fuudhe mana godhatee kireeffatee bara hojii jiraachuudha. Bara mana gartee illee mana gartee fatiyaatti galchuudha buudha. Garuu hedduu takka jira. Mucoo imaan takka. Hedduu maa edalee fidoo sutti akka harkeetiin hedduu takka fatiyaa mana arbaa irraa jechuun gaa itti dalagaa waan jettuuf ilmaanii dhaqettee ilmaanii dhaqettee fidoo sutti akka harkee. Inshaallah edalee dhaqettee fidoo ta'in harkee imaan asumaanuu isin. Akka gartee ijoollee gartee bira teessanii ijoollee billee waa gootan yoo baarillee gartee manarraa isin hin hajjuu taate isiniin ariillee hajjuu taate obsaadha ijoollee keessa tatta'a baarisiin qabullee manarraallee hin bayinaa manarraallee hin bayinaadha ijoollee keessa tatta'a akkuma gartee fatiyaa isin dhaamsatti garuu fatiyaa gartee ati bakka jettu ni beekta akkuma gartee baarisiin jedhanitti garuu fatiyaa bakka jettu ni beekta fatiyaa bakka jettu san nu garsiisi manatti beekta imaan teenya dhugatti wanni isin juu beekadhu saniifis injaa quba qabaadhu inshaallah ijoollee bira taa'ii fatihaadhaan immoo manatti deebi'ii jiin hadaraa itti nu dhaame. Yaa obboleeyyan kee dubbiin tun waan garaa nama nyaataati waan garaa nama bahar if kabaja baharis nama akka keenyaati booza korkarra hin qabin amma deega kalee dhaquu keessa na gammachiise maali maali waan jirra weecitee jiraate akka ililii galchuu deemu akka ililii asitti ol galchuu deemu fatiyaan irraa gabbaatu isaa ililbe malee isaa manni kun qabatee ati mukaa ililii kaayilii tiran jaar bar hoggooti viidiyoo sana dhiitiraatiin sirra dawalee telefoonni keessa qola jaa borumaan bira dhaqaa jeetiin ammas dhufee jechuudha tanaafuu irra dalee na harjii nuti abadan fatiyaa jechuun nu dhageenyaan dhugeesse nu dhugoo mana sitti ni galchina illee immoo ni qochiifnaawu baarii wajjin bunuun fatiyoo dhala rajjaar hunoo ifaa dhageessu ilaaluuf ilillee cuqiyya ati dhiira duraa isin baatu dhalaa duraa isin baatu sanaa tana keessa jiraattee takkitti tana beekti bultii fatiyaa diideeti lubbuu teetii dhaba malee lubbuu teetii dhaba muutaa malee fatiyaa wajjin moodaa keessa akka gale dhibba rabbaa dhibba beeki bultii fatiyaa sin diidu abadan sii jibbama malee haati ilmaaniin jibbamtu takkitti na qubaadhu akka ati jibbitee akkuma ni haa godhatetti akka ati jibbitee firraa hiitu si godhu teenya gaa inshaallah inni fatima hojii jiraata tana daawwattoota keenya jechuun du'aa itti godha fatima hojii jiraata jaartiin isaa fatima illi walaba goone baafne inshaallah ni baafna du'aa itti godha ni baafna subhaan rabbi kan zed asmaanuga du'aa itti godha inshaallah yaa dhageessu jecha keenya kana arkuuf teessi gaafa dhalaan karra ciccirte arkuuf teessi dhalaa akka teetiiti nuti siinxuu nu karra baane dhaluma akka teetii si dirraatii arkuuf teessi baar dhufee nu haa gaafatu gosan isaan dhiira tanaati hordoftoota keenya nagan nu jiraadha isin jenna